اللهم صل على محمد عدد من صلى في كل مسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتوما جراك أنا اللي ناكنو أنا ودني قدان جتشو برباديت إنجد أسيوها ساني جردي إجارسي كوني كاهين إجار رجنو مكان هاجيو هاتو مالي نمرتو أرغتاني تكا ربي في اللي كغلطة كيسا أرغنو كأجري اللي تأرغنو دنيا لك أمنو كان جوفا كيسا بانيتين waan rabbii kennaaf jennee ufafuu kennanne kanaan wal geenna malee qabeenya addunyaa irra qabnu kanaan wal geenneetiin qabeenyi kun bakka nuun bu'u waan rabbii ufafuu kennanne kana. Akkuma isaan akka Oromoon jette areerri dheebuufillee tolaa garaafillee tolaa akka jedhan sani kennaan tunadha rabbi birattillee nuufi akka biyyaatittillee dhalataa biyya kanaati wanni goonu biyya sanitti rabbiif nama birattillee galata qabaa waan jedhu barbaadeeti. Kanaafuu namni dhalataan ummata islaamaatiif akkasuma ummata saba Oromoo akkasiin saboota biraallee hawaa'ee amantii kanaa fi Haji Muhammadiin leegaasii isaanii kana bira dhaabatuu barbaadan cufti Minisootaa keessa jirtanii fi bakka biraallee ka jiraateetiin waan kana hordofuu fedhu yoo jiraate fedhii isaarra hundaa'eetiin garuu wanti isa ga'uun sistamni bakka biraa waan hin jirree fi ka naannoo kanaa akka guyyaa itti siyyaaman kana guyyaa sanbata guddaa galgala sa'aa 6 sa'aatii sanbata diqqaa sa'aatii 6 waaree booda guyyaa waamsisinii godhan kana kabajaan akka guyyaa kana irratti argamtaniitiin eenyuun jenne namni hirmaatuu danda'e barbaade cuftu isaatiifuu banaa akka irra dhiyaataniitiin yaada keessan zuumiin kennitanii ammas guyyaan kun ka ol ga'anii fi akkami ufafoo deemnaa maal goonaa dadhabbinni maal turaa ciminni maaltu jiraa maal godhuu nu barbaachisaa akkami ijaaramnaa wanti itti ijaaramnus maali waan jedhu mari malee yookaan waan biraa dalaguu waan hin taaneef waan kanallee beekaatiin namni ciminnaaf waan ofii kanarra hirmaatu waan barbaachisuu fi akka kabajaan irra nu argamtan maqaa koree kanaatiin isin gaafannaa galatoomaa. أما في أستاذ نبيل جراني إسان الدبرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتنا واسكينا كوجمو إلمان أورمو في ستغرتني إلمان قدب جنة إلمان قدب جتشوم برمعنا نساء هيكا بريدا كبا إن شاء الله gadaboo jennu lafa guddaa lafa badhaa handhuura gartanii biyyaati isii tana gadab jennaani gadabii kana keessatti ammoo nu gartanii hadha abbaan keenna rabbi aljannaa isaanii haa kennu nurra akiramanii hin beeytanii taaziyaa teennee hagammaa maqaan isaanii bakka maratti dhahamaa jiru rabbi aljannaa isaanii nu haa kennu jennu inshaallah isa kana gartee namni gartanii keenna kummee walitti haa dhufnu miilaan dhaabatan harkaan haatatanii jetti Oromoon. Kanaaf ilmaan gadab kana mee walitti dhufnee wal mari'anna. Bakkuma gartanii akka zooniititti namni keenya wal ijaare sani mee zoonimmaan asaasaa kunuu akkam jira mee gad dhaabannee jirra haala kana gartanii akkami jirra ka jedhu inshaallah marii babbareedaa goonee biyya alaa keessattillee biyya keessattillee Noorz Ameerikaa keessattillee namni akka ajaa'iba kanatti wal ijaaree wal gurmeessee sagantaa bareedaa isaatiin deemutti jiran faawundeeshina magaalaa kana keessatti gadhaabne biyyi martinuu faawundeeshina maqaa isaaniitiin gadhaabee jira
sustaining the legacy of Haji Muhammad Sa'id Jiloo ka jennu kanarratti foundationii dhaabatee seera itti baafnee heera itti baafnee magaalaa kana keessatti illee waan nurraa eegamu mara qopheeffannee inshaallah jirra. Isa kana abdeetii isinii kennuuf guyyaan amma waamichaa kun yoo rabbi jedhee guyyaa Mee 25 sa'aatii 6 waaree boodaa irratti waamichi kun Minisootaa keessa warri jiran qofa warri Minisootaa keessa jirru warri gartanii Zoom linkiin kun isinii ergamu listii gara nama 100 qopheessinee jirra. Listii kanatti erguu deemna. Maaliif namni sagantaalee adda addaatiin nu harkaa qaqqabamee sa'aatiin dhufnuuf isaan kana jennee marii bareedaa wal mari'anna hundeedhaan gad dhaabannee jirra. Akkuma magaalonni biroo hundeedhaan dhaabatan ijaaramanii jiru. Nus ijaarsa kan keessaa tokko waan ta'eef kanaafiin waamicha kana mee zuumii goona jennee gara zuumiitti seenne. Maaliif mana taa'ee namu sa'aatiin mijaa'essanii sa'a jaasanitti saganteeffattanii dhiiraa fi dubartiin illee ijoolleen gartanii waggaa 18 gahe ilmi gadab ka jedhamu akka zuum linkii kana gartanii argatee guyyaa san marii deemnu waan isin mari'achisuu deemnu ijoo waa lama waa sadi qabna isin wajji waan mari'annuuf jechu waa takka hawaasaan mari'annu malee waa ofii kenna waa goonee hin baanu jedhee koreen gartanii advisor committee illeen boordiin filameellee walii galee namni 14 waamicha kana irratti murteeffanne jechu inshaallah. Kanaaf obboleeyyan kiyya dandeessaniin guyyaa kana namuu gartanii waamicha obboleessi nama yaame namni hin dhageenye osoo argitan ignore gootanillee inshaallah nima dhuftan guyyaa tokko. Maaliif yaa obboleeyyan kiyya addunyaa tanarraa nu marti kennaa godaanuu jiran godaansi dhufe haga feete beeki haga feete qabaadhu haga feete uttaali wallahi galgalli kenna fuulduree rabbii dhaabachuuf hin oolu. Wanni dalaguu deemnu kun waan boru fuulduree rabbiitiin dhaabannu waan boru gartanii sadaqatul jaariyaa jennee amma sheenii dubbatan kan irraayi. Kanaaf qabrii teennaa waa dalanna wal dhaabannee wal bira dhaabannee hariiroo tokkoon ilma keenna intala teenna gartanii karaa rabbii irratti gartanii mee maal dalannee maal godhaa jirra ofii maal goone qabrii teennaaf hawaasa keenna hoo maal goone waan jedhamu waan ta'eef kuni inshaallah jabaadha obboleeyyan kiyya walaa jabeessinu hamilee waliillee walaa eennu wal birallee haa dhaabannu. Koottaa wanni kun waan biyyaati koottaa wanni kun waan nafsee qabrii teennaati inshaallah jedhee waamicha obboleeyyummaa isinii dabarsa. Guyyaa san sagantaan keessan sa'aatii galgala sa'a 6 waaree booda zuumii maseentaniituma isinii bilbilamaa zuumiin achirra ergamaa zuumii sanin seenu namni zuumiin sun isin dhibee jiraate biliis nuu bilbila haga dandeenye wal gargaarree wal gahii san akka geegeffannee marii sa'aatii tokkoo qofa marii sa'aatii tokkoo wal mari'annee akkam taanaa garam deemna haala kam irra dirraa ofa fohoo akkamitti deemna waan jedhamu qofa waan ta'eef waan yeroo walirraa fudhannuu miti. Dhaamsa kana namni dhageettan biliis walirra nuu dabarsa obboleessa obboleetti dabarsi sadaqatul jaariyaa jedhiitti dabarsi waan birootu malayaanii adda addaatu laalaa oollee walirra dabarsaa oolla khayrii tana waliin haa haamannu inshaallah wal bira haa dhaabannuun dhaamsa kiyyaa fi dhaamsa gartanii obboleeyyan qaqqaalii waliin jiruuti. Jazakumullah khayran wa jazaa inshaallah tanumaan jechuu barbaadaa taan gaafa walit dhufne waan irra geenne maal akka dalanne ees akka geenne alhamdulillah akka steeta Minisootaatitti waa hedduu dalagamee jira. Kana guyyaa san abdeetii isinii kennina inshaallah waan babbareedaa waan isinillee irraa gammaddan waan gaarii kanneen isinii himna inshaallah guyyaa san hadha isinii himuun barbaadu guyyaa saniif qophaa'ee waan dalagame isinii himna. Kanaaf maqaa boordiitii fi maqaa kaansularaatiin kaansulara hoo jennu warra gartanii advaayisaroota teenna nama gorsituu waan hammaatte waa laaltu waan tole gartanii irra nu eebbiftu nama 5 of keessaa qabna. Boordii ammoo nama 9 of keessaa qabna. Waliigala nama 14 taana nama 13 taana inshaallah. Kanaafin akkasitti nu beeka. Miidiyaa hin qabna miidiyaa daarektaroota qabna nama 2 ammaaf alhamdulillah akka miidiyaatitti voluntarily nu wajji dhaabataa jiru rabbi jazaa isaa deebu jazaan isaa jannata haa taatu inshaallah. Xahaa Sheekh Muhammad Ataabaa nama waan kana voluntarii seenee bakka maratti waan kana ergaa jiru Xahaa inshaallah ammallee borullee gara miidiyaatiin abdiis biraa qabna obboleeyyummaa tagartanii boru'atillee qabrii teetiif tolchuu jirtaa rabbi si haa jabeessu rabbi si hojii haa jiraatu. Xahaa kiyya inshaallah tanuma jechuu fedhaa taan guddinnaa fi dalagaan adda nuu baafti inshaallah. Rabbiin gaafa gingilchaan gartanii rabbii dhufe san warra gartanii gingilfamee darbamuu miti
warra gartanii mindaa mirgaan argatu rabbi nu haa godhu isiniin jedha. Jazaakumullahu khairan. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم أبليوان كن دبة كان ترتيبا وني والجنة وني تنة في واي هاجيو كنا هاج محمد هاج سيد جلوتي فيه ودلقا إسان دلقتني برادة برم بكانجين جنة أمني كنا بكجيرو مرات تقرتي سوتشا تجرا دورا درسو دلقا إسان دلقا ربي إسان الرهاجالتو إسان اللي قرتي أهل الجنة ربي هاتاسسو نولي إلمان إساني ورد دوبا في ورد دلقا إسان كرت إسان بكانجا ربي هاتاسسو. أحبتي في الله، إرجم ربي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلاسل: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. علمنا ما يودو واسدتو قبرت أجرين ديما رسول ربي صلى الله عليه وسلم. كدرا مال جنان صدقة جارية، مسجد إجارو مدرسة إجارو لقوتني باسو إيتام غرغارو. كلمتا علم ينتفع به، علمي قرتي برتني برسيسني اتدلقني. صدفان وولد صالح يدعو له، علم قاري أبرها في دعائي إيقنا أقول. صفة صدين كان آج محمد سيد كيس سجرني در درسو صدقاء جاريان إسان دلقا مدرسة مسجد إسان إجارا كان للهن قبن. وعلم ينتفعه، علمي اللي قرتي علماء بك مرا قلتو نكاجي يوسف شروفا قلتو نموت برا قلتو سن اللي كيساق قبن. وولد صالح، علم قاري اللي قرتني أمتني قبن، علم قاري كإساني دعائي قلو أكما إسان أبا إساني تي دعائي كدتنسن ربي صفة سدين كان مرا إساني ولدتك أبي. أحبتي في الله، أسيت عن سودان أكو بليوان كين دبة زومي دان قياد قدامي شني مي galgala sa'a jaha waaree booda namni tokkocha akka dubbatti nafne waa'ee gartee amma dubbataa jiru kana bakkaan ga'uuf sochii kana bareechisuu fi dubartin jedhina dhiiran jedhina diqqan jedhina guddan jedhina isteeta adda addaa warri Minisootaa keessa jirtan guyyaa san galgala zuumiidhaan walitti dhufnee akka haasoynu afeerraa keenna inshaallah rabbi achiin nu haa ga'u. dhufa keessanuu rabbiin gartee warra hirmaatu rabbi isin haa taasisu. أكم أبوليوان كي يكونوا أيوب الله حسين الله أج محمد الله أج مصطفى الله جدًا أن الله جتشك يكانوا ما نمرتو وما توكو دبنا والمغرغار إرّا والجبيس وملوان أدّا هنقبنو غاف سنغافة دقدامي شاني ميدي دامي شان ساتر دي سنبت دقا واري بودا ساعج الزومي دان نمن توكو هندقتنا أجاس الله بالبلان الله ولي هذا تشيفنا ونكو وان كيساني وان كينا لما كينا شوفا دلقا هاجيون دلقاتان كان دلنلو لي بكانجينا صدقة جارية. صدقة جارية جتشو مالي معنى بيتني وبليوان كيا نمرتو أكما برني هي التي تجري بعد موت الإنسان. قافا نمني دوئك أبري كيست نماياتي جارية جتشون كقافا نمني دوئك أبري سين أتش كيسن نماياتي جتشو هاجيو كين ربين قرتني صدقة جارية أكسي دلقاتني ديمن بكين إسان اتئيغان عمري تاني لي مكة المكرمة أطيب عرض الله في الدنيا. إر كبجمتو دچي، إر بريدو دچي، إر قرتت آهرمتو دچي مكة مكرمة كيستي روحين إساني أجت باتي أجرين كمرت إساني يا كإسان دلقتن نولي ورأك إساني دلقه وان إسان دلقن بكان قهي أجرين أكسي نويات ربي نهاتاسسو. أحبتي في الله، الدنيا دار الممر والآخرة دار المقر. جند الدنيا تنجند كيسة دبرني جند آخرة جند أبديتي. الدنيا دار مزرعة والآخرة دار الحساد. جند الدنيا كن جند كيسة فجعفتني جند آخرة جند كيسة عامتني. والدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. جند الدنيا كن جند كيسة إيجانا مدلجني جند آخرة جند قلتها قلفمني. نولي ورأك هجيون كينا قلتها قلفمن كان
ور خيري كان دلقاتي قالات قال فمربنا هاتاسسو أحبتي في الله أن الله ديرس وأسمت الآباء وبليوان كي نقول إنجيل اللي قالتهما سننجد أور نرجع فتن اللي قالتهما جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتهم أسرنا فيروكتي فتاها لقوالا بروجيتي هاجي كنا هاجي محمد سجلو akka koree akka hawaasa Minisootaatitti filamnee erga jennee teennee hin jirru. Uummata keenya baay'ina isaanii waliif funaanutti jirra. Akkasumaan baankii banamu jira. Faawundeshinii ji'aan 10 akkasii murteessinee jirra. Waggaa 220 jechuudha. Achirraa aansuudhaan waan adda addaa aananiif dura ta'an walirra hojii irratti jira. Guyyaa gaafa 25 asitti gadi isinii bahu ta'a. Uummanni keenya walumaa galatti salaamu alaikum warahmatullahi barakaatu. Uummanni keenya kan Minisootaa jirtan kan dhiiraa kan dubartii kan guddaa kan xiqqaa kan shamaraa kan dardaraa akka Abdallaatitti koree hojii raawwachiiftuu keessa jira. Hojii raawwachiiftuu keessaa gaheen kiyya Daayireektara Kominikeetiiti. Akkasumaan dubbisa hawaasaati. Waamicha isinii godhuudhaa fi waa'ee fandareezingii Haji Muhammadiif godhamuuf murteessinee isinitti gadi hin baanu jennee koreeniif manguddoonni illee ulamaa'onni illee mari'anneet uummanni keenya waan godhuu qabu ofii haa murteeffatu jennee itti walii galleet waamicha isinii godhaa jirraa. Guyyaa san 25 sanbata diqqaa sa'aatii 3 waamicha isinii godhameef akka qooda irraa fudhattanitti zuumiin isinii ergamaa. Zuumii irra seentanii namni hundumtuu dhiirtillee dubartiillee guddaallee diqqaalillee saasa irratti qophooftanitti zuumii akka seentanii konfereensii gooneet waan godhuu qabdan isinirra kaa'uun ofirra keettanii akkasitti akka nu murteessitan hojiitti seenuuf kana qopheeffanneet amma isin eegutti jirraa. Zuumiidhaan wal geenna namni martuu hawaasni keenya guutuun waliigala Minisootaa keessa jiru hundi isaa achirratti zuumiin gadhiifamaa fi telefoona nama maraatu walii qabannee jirra. Namni martuu irra hirmaatee waa'ee piroojeektii dalannuu kana irratti waan silaa ittiin sossoonu murtee ofii akka murteeffatu murtee irra geenne ofii murteessinee ittiin hin baanu uummanummaa naa murteeffatu jennee akkasii wal dhageenye jechuudha. Dhaamsi maa'ii sa'aatii jedhame san uduu afootti hin harkifan uduu duubatti gadi namni saasa irra yoo gale odeeffannoo murtee maraa dabarfachuuf dhageeffachuuf illee akkasii isaan waan barbaachisuuf akkasii irra nuu qophaa'ee uummanni keenya hawaasni keenya amaanaa isinitti haa ta'u ofii murteessinee isinitti hin baanu. Isin murteeffattanii yoo jettan dalagaaf illee nu wal dhageenna. Kanarratti uummanni keenya jajjabeessaa kan dhageenye illee walii dabarsaati. Sa'a jenne isin akka nu argamtan kabajaadha isin gaafannaa. Kun Abdallaa Gwaartaati. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. ربي فرقنا باروسا يا ميا وميا وميا وكم يا غراز النور كهم نو يا غراز النور كهم نو الحمد لله يا الله يا غفار سامعو نعمته هندرت شكري سهاقو سمرا برو سبتين يا سلاه نغيا ندبر سيك لا غنداو جنة خير قبسيس يا فتاحو همني قل حبيبي نخايو أرقابو لخي بريدا سنفايو أرقابو لخي بريدا سنفايو أرقابو لخي بريدا سنفايو الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
إلهي يا إلهي يا الله إلهي يا إلهي يا الله يا ربي Subscribe to Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir Wansa. Subscribe Muhajir Ansar. Subscribe Muhajir Ansar. Subscribe Muhajir Ansar. Subscribe Muhajir Al Ansar. Muhajir Ansar. Muhajir Al Ansar. Subscribe Muhajir. Subscribe Muhajir Ansar.